gara tokko goonaa ka jettan kana akkamitti mee of qopheessitanii jirtanii haala kana akkamitti walitti fiduu dandeettan warra bakkee gurguddaa bakkee haganaa dhaabatee ka jedhu ka biraa kanaan dura akkuma beekamu yeroo asiin dura irratti Jawaar keenya dhaaba Oromoo yoo mataa dadhabne luka walitti hiinaa jettee turte waan irra caalaa ima beeynallee haa ta'u mootuu an akka yaada kiyyaatti akka Kadiiritti nama tokkollee xiqqeessuuf osoo hin ta'in namoonni as keessatti xaarii guddaa qaban baay'ee jira. Maaltu ta'ee jennaan Oromoo bakkee tokko dhaabachuu dadhabe. Uummanni Oromoo yeroo hundaayyuu waan hogganoonni keenya godhan waan hayyoonni keenya godhan wajjin hirmaannee wajjin qoodamnee wajjin du'aa jirra. Hayyoota keenya yookaan hogganoota dhaaba keenya maaltu walitti fidee tokko godhuu dadhabsiise. An akka yaada nama tokkootitti yoo Oromoo bakka tokkoon dhaabatin rakkoo guddaadhaa ka jedhu ka biraa waa'ee miidiyaa keenyati. Miidiyaan takkittiin hubamnu cufamtee jirti. Humna ittiin garbaatanii dubbattanii uummatuma keessaniin iyyuu walqunnamtan hin qabdanii hegereen keessan immoo maal tayaa ka jedhu asumarratti mahimaa takka gabaabaa mahimaa keetiin hin deemaa namicha tuulu roon itti dhufee manni itti dhimmisaa guyyaa mara yaa rabbii kiyyaa yaa rabbii kiyyaa yaa rabbi adumanarraa caamii kabadhaa mana kiyyaa jedhe didicha esi dhageessise hanga esi argisiise kana caalaa gabbu'ee mana siin qabuu jedhee hegeree keessanillee baay'ee nu yaachisa nabseen keessa waa ta'uu mootu uummanni Oromoo miidhamuudhaan kunillee itti yaadamuu qaba yaadamuu qabaadhe gara boodaa itti deebi'a galatoomaa ulfaadhaa waa bulaa. Yeroo baay'ee sirratti yaadanii jiranii ammas biyya san walitti fidanii nagaa buusuudhaan egereen keessan hundra lubbuu keessaniif akkamitti maal abdattaniiti jedha gaafin kiyya tukkana lammaffaa ammoo yaadan qaba kan ammoo ummata Oromoo maraaf dubbadha ummanni Oromoo akka yaada kiyyaati hayyoota kiyya isinirra beekeetii miti yeroo ammaa kan akkana fakkaatu bakka afur jira tokko sirna diina nama nyaataa kan harka dhiigaan qabatee ummata Oromoo dhiiga isaan bishaan godhe sirna mangoorra jiru kanaa jechuudha. Inni lammataa mootu warra garaa bitamee yeroo isin manadhaa keessa jirtanitti hayyoota bara wayyaanee isin waliin qabsaa'aa turani yoom mataa walitti qabaniitiin dubbatani yoom waan jedhani yoom gadi baan jedhaa eegaa turre erga isin gadi baatanii uummatatti mul'attanii ammootu feesbuukii irra ta'aniitiin waan jedhaa turan isin beektani sabni bal'aan hin beekaa jechuudha warra garaaf bitameetiin yaada kana dabarsu. Gaafii qofa please gaafii qofa. Hin gabaabsa. Gaafii keetileen. Hin gabaabsa gaafii baay'een qabu. Inni lammataa ammoo warra garbummaa didee kalmataa jiru yaa Oromoo. Yoos adda bilisummaaf kan gargaartan taate adda bilisummaa Oromoof kan gargaartan taate itti cichaatii dhaabbadha garbummaa kan isiddaan ofirraan buqqisa yoo karaa Jawaarfa jedhanis isin baasu taate karaa kana irra dhaabadhaati walduu deemaa walii gurguratinaati garbummaa kana sirna dhiiga namaa bishaan godhe kana ofirraa buqqisaa isin jedha dhaamsa qabbaabiin kiyya akkuma sanii kana saba Oromoo hundaaf dubbadhaa jechuudha warra garbummaa jibbuuf warra dhiigni akka bishaan hin taane jibbusaniif jedha Oromoo yoo falmattan wayyaanee hagasgeetu sanuu kuffiftanii sirna kana sirna Abiy Ahmed waggaa afurii gadhaabate kas yeroo tokko kamallaga hin qabne karree waan dubbatu silaa yaadni isaa kan yaada qotee bulaan burqisiisuu hin geenne burqisiisu olitti kan burqisiisu haasofni isaa kan dubbatu kan fakkaatu kuffisuun dadhabdanii wal qabadhaa dhaabbadhaa jedha galatoomaa waan na dhageeffatini carraa kanallee naa kennu keessanii ulfaadhaa isin jedha. Mootummaan biyya sanis ta'eeti in history mootummaa qawwetti amanu biyyattiin suni karaa nagayaatiin furmaan hin argamaa jettee ittiin amantu mootummaan dabrees kakufees ka amma jiru kunis ka nafxanyaas wanni isaan itti amanan humna nama ajjeesuun isaan biratti jaagna injifachuuf jechuun ajjeesanii waan tokko fudhachuu abbaa ajjeesanii mootummaa fudhatan
ummata akkanaa kana biratti seerri akkanaa kun hin hojjetu. Marraa hedduu keessattuu obbo Baqqalaan marraa hedduu achi keessatti ni beekan. Sinirra beeynaa fi miti waan hundaa agartee muuxannaas ta'ee yaadni kunis ni beeka akkuma gaarii beektan akka hin hojjenne akka fudhatama hin qabne kuni aadaa biyya saniiti. Aadaa biyya kanaa kan akkamitti jijjiiramee karaa nagayaatiin furmaanni argamuu danda'a. Har'as taanaan ammallee katti qophaa'aa jiran humnaan akkana godhuu qabnaadha. Ijaaramnee akkana ijaaramnee jedhan waraanaan humna taanee barbadeessinee balleessinee dhabamsiifnee ka jedhu irratti mundaawaniiti. Okay? Kanaaf karaa tokko duwwaan akkamitti hojjetamuu danda'a. Kanama waa'ee waraana afeeruu irratti waliin haasa'uu irratti TPLF waliin haasofna abaa waliin waraana bilisummaa Oromoo waliin haasofnu. Wanni kana jechisiise maddi isaa maalinni kana jechi akkana fakkeenya kiyyaatti akka amanuutti wayyaaneen irree cimaa waan argisiifteef masilii waan argisiifteef agartee ani waraana bilisummaa Oromoo qeequuf waan danda'an gochuutti jira. Yoo masilii argisiifne yoo jabina kenna humna kenna agarsiifne karaan isin barbaadan kunis dhufuu danda'a. Dhageettii dhagaahuu argachuu danda'a. Waliin mari'achuun taa'uu danda'a. Maali keessattuu iyyuu waan itti waraana bilisummaa Oromoo itti waan godhaniif waan wayyaaneen isaan ijaarte waan jedhamu yaadafa amantii kana waan qabaniif kana galatoomaa alfaadha laafin. Partii hedduu qaba. What's wrong with it? Democratic pluralism itti amanuu danda'uu qabna Oromoon. Democratic pluralism, not democratic centralism. Democratic pluralism. Paartiileen lama sadii jiraatuun Oromoon ni fayyada malee miidhu. Hamma hojiidhaan wal dorgomanitti, hamma hojii qabatamaa waliin deemanitti qabaachuun gaariidha. Uummata miliyoona dila kanaaf paartiin lama sadii jiraachuun waan baay'ee fayyada. Actually ammas fayyadaa jira. It serves different purposes. Kanaaf democratic pluralism society nuti uumuu barbaannu one party state uumuu barbaannu. Yaadeg one party state ture. Samboodin maa gara onni jijjiirama dhufe jechuudha. Nuti illeen Oromiyaan nuti gara fuulduraa envision goonu plural society ka ta'e diversity keenya kan manage ittiin goonu paartiin garaagaraa yaada adda addaa hoggana adda addaatiin kan dhiyaatu barbaanna. Kanaaf paartiin lama sadii jiraachuun isaa an akka hamaatti ilaalu wanni guddaan isaan jidduutti wal hubannaan jiraachuu irratti hojjechuudha. Waa'ee miidiyaatiin kan kaafame we have to think carefully. Wanni nama keenyatti himuu barbaadu akki kalee irra hojjetu. Akkaataan miidiyaa duritti fayyadamne amma hojjechuu dhabuu danda'a. So we have to be creative. Sistemoota adda addaatiin probably low budget smaller approach hojjetamaa deemuudha. Karoora tokko tokko hin qabnaa itti deemama. Miidiyaan barbaachisaadha. Garuu miidiyaa qofa qabaachuun gahaa miti. Strategic use of communication is very important. Strategically fayyadamuu danda'uu qabnaa jechuudha. Waa'ee isin ajjeesuuf yaalanii ammallee isin ajjeesan. Ani ilmoo silaa taatiin tuu haati tiyya bakka hin dhaqne qabu sila galchuu Sheek Huseen hin dhaqti haadha Abbayyee bira hin dhaqti Gabriel hin bira hin dhaqti bakka hin dhaqne qabdu. Kanaafuu I'm not worried and ultimately I really don't care, you know. Jiruu kiyya kanatti I have accomplished. I wanted to accomplish. Waan inni waggaa 32 accomplish godhuu barbaade waggaa 42 accomplish godhuu barbaade ture. Maaliif my dad passed away at 42. I wanted to reach and pass where it reached at age 42. I did it by 32. Amma jiruu tripping jira dhabeettuan. I really don't care. Ana wode ondo yo ammate azaban dhaqa malee waan biraa rakkoo hin qabu. Kanaafuu waan saba keenyaa ta'uu abbaan fedhe jee babaaseef sin ajjeesa sin naaliin godhe suni akkuma reefu bakkeen jee du'arra beelatu ammaata beeytu
Guyyaa shanan duraa sun baay'ee ulfaataa ture san booda garaan hin beelle hin jiru. Nuti gama keenyaani amma du'a asitti wanni nama sodaachisu baay'ee jira. Du'a irraa hajaan qabnu akka nu jaalattan akka nu naatan hin beeyna. Dhaloota dhufu garuu sodaa fi soba hin barsiifnu. Sodaa fi soba. Dongorri guddaan qabsoo keessatti godhamu namni boru ministeera ta'uu barbaadu, nama boru pirezidantii ta'uu barbaadu. Risk minimization is the game for that person. Riskii fudhatan malee immoo riskiin hin jirtu jechuudha. Anaafu we want to create a society for our children. Ijoolleetti aantuuf qabsaa irra. Namni jiruu kiyya keessa bilisummaan arga, dimokiraasiin arga, aangoon qabadha nan durooma jedhu qabsaa ta'uu hin danda'u sun. Namni qabsaa ta'uu danda'u ani qabsaa'ee awwaal xiyya irratti, lafee xiyya irratti, daaraa xiyya irratti dhaloonni dhufu. You see, Oromiyaan an keessa dhaladhe, I don't want to see it. Oromiyaan badhaatu maal soba. The society I was born to, the poverty I was born to, the misery I grew up in. Dhaloota itti aanu dhaalchisuun barbaaduun. I want to try my best to live something that is better than I came to. Something better. Politika xiqqoo wayyaa qabu, economy xiqqoo wayyaa qabu, nagaa xiqqoo wayyaa qabu. Dhaloota saniif saniin dabarsuu barbaadan. Ani jireenya qananii jiraachuun barbaadu. I have seen it. I've been everywhere. I've seen all of it. At least dhaloonni nu booda jiru ajjeechaan akka irraa dhaabbatuuf, baqachuun akka irraa dhaabbatuuf, hiyyummaan akka irraa dhaabbatuuf. We want to create something better. Unfortunate, you know. Biyyi 2018 dhaalle politically miserable haa taatu malee economically it was doing okay. Waggaa lamatti biyyattii san waggaa 20 duubatti deebifne. Lola dhiisaa waggaa jennu don't take it lightly. A country like Ethiopia cannot afford war. Even without war, economy in Ethiopia biyya san ummata san baadhachuu hin danda'u. Economy amma Ethiopia qabu, it cannot serve even 30% of the population. Basic life isaanii sustain gochuu hin danda'u. But the madness, the craziness, dhaloonni kiyya kuni, it's, you know, I feel ashamed on behalf of the leadership in Finfinne, because we are going to leave a country worse than we inherited it. As there is no more tragedy, nothing is more embarrassing than living a country worse than you inherited it. Kanaaf hojiin nu hojjennu kana gochuu irratti, kana jijjiiruu irratti, at least generationiin kuni abdiin 2018 qabaachaa turre, sirna dimokiraasiitti ceesifne, walqixxummaa sabaaf sablammootaa finne, economy stable ta'e tokko humna jennee yaadaa turre. Indureessinaa dimokiraasii guddate geessinaa yaada jedhu ani fantasii akkasiin qabuun ture. Garuu bakki amma irra jirru it is shameful. The hope for my generation and for myself, amma onni keenya expectation keenya fi goolii keenya illee gasiisuu qabna. At least if we end this war, the several wars bakka adda adda irra jiru kana, at least if we end this and create some basic social contract, new social contract between the different nations and nationalities, if we create some political agreement, at least politika xiqqoo ititaa tokko dhaloota itti aanu yoo dhaalchifne dhaloonni itti aanu biyya diigamte ijaaruu danda'a, economy kufe kaasuu danda'a. Oromoo sirriitti yaada. Nuyi akka qabsoofnu bandirama qofa fannifnee caffaruuf miti. Diina buqqisuun is a means to an end. It's not an end by itself. Bilisummaa itself is a means to an end. The end is better life, better quality life. You know? Better quality life in terms of health care,
in terms of water, sanitation. Kanatti ummata biyya ceesisuudha. Biyyoonni ce'an baay'ee jira. I've seen them. Latin America dhaqeera, East Europe dhaqeera. Lolli, I was in Ukraine. Hoggaan qabsoo nagaa qo'adhu Ukraine dhaqeen ture. East Europe kana, Serbia, all of them biyya keessa deemeen jira. Ukraine was an amazing country. Fast growing. Now it is destroyed. It will take them years. Nummo wanni amma aarii keessanis nu agarra bar. Wanni xaalaw gidalaw caccabsi buqqaasi wanni hin jenneefi caccabsi buqqaasi kana jedhu ummataaf biyyatu buqqaa deema. Kanumaaf kan waa'ee nagaa irra deebinee kaafnu ultimately ani ergaan qabu if we get our act together nu qofami immoo nu qofami sabab sablammoonni biyya sanii maaliifi Oromoon kophaasaa nagaa argatu hin jiraatu Oromoon kophaasaa bilisoomu hin jiru tana mataa keessan keessa baafadha bilisummaan Oromoo bilisummaa sabab sablammootatiin walitti hirkata bilisummaan fi nageenyi Oromoo kan uummata kaanitiin wal hidhata kanaaf we have to rethink bakka irra geenya irraa kaane amma bar rakkoo hamaa keessa jirra gara tokkooni mootummaan nu ajjeesa gara tokkooni mootummaan maqaa keenyaan aangorra waan jiruuf saba biraatiin immoo teenshinii biraa keessa seenaa deemaa jirra jechuudha kanaaf amma danda'ametti kontekstii biyyi sun keessa jiru manni sun keessa jiru hubachuudhaan waan nuufillee ollaa keenyafillee nyaaphaafillee firaafillee ta'u lafa kaa'u there is a great responsibility hooggansa Oromoo irratti but we are not really delivering of hin sobnu waan Oromiin waan tokko dhugeessaa dhufne Oromoon maal jedhamu ture beeyta dur tokko gaafa negoshee goonu jarkaa wajjin jarri kun biyya san bulchuu dhiisi waluu bulchuu hin danda'an jedhanii nutti of jajan turan nu dhiisa harreen teenyayyuu hin bulchite itti dhaadadha ture Red Bulli fudhadhee dho haasawee dabarsan nu dhiisi harreen teennaan bulchiteedhaan ture unfortunately I can't say that today I want to be able to say that but the only way I will be able and you will be able to say it is if we focus on building institutions capability individual institution yoo jaarre irratti yoo fuulleffanne bakka tokko hin geenya we will try our best we are not perfect wanni nu jennu kun absolutely perfect karaa keenya qofa sirrii hin jennu garuu we believe we have the best intention in our heart we believe we have the experience and the knowledge if we put the best interest of our people play together something better in umnet charragna hopefully rabbi nu gargaara yoo dandeenya bakkaan geenya yoo dadhabne immoo osoo carraa inu kararratti akka taanu taana garuu carraaqqiin dhiifnu kararraa isin maynu kanuma ulfaadhaa nagaan na bula walgahii kana gara xumuruurra geenyerra gaaffiin maal abdattanii biyyatti galtuu ka jedhu tokko bakka hundumaatti irra deddeebi'ee nu gaafatamaa ture sodaan kun akkamittiin akkasin dhaloota keessatti guyyaadha gara guyyaatti injekti gochaa akka jirtan akka isinitti dhagahamaa jiru natti hin fakkaatu sodaa barsiisaa jirtu nama hundumaa kan ofii sodaatan miti nama bira sodaa barsiisuu akka maamaa isinitti fakkaate nuyi eega hin sodaanne eega ta'e qabsaa'uu du'uu hin sodaanne eega ta'e eewunni hin sodaanne eewunni nuu du'unuuf eewutu du'a eenyu nama lubbuun isaa mararre nama lubbuu isaa barbaanne eenyu kan hin jaallanne eenyu kan jiraachuu hin jaallanne eenyu kan hidhamuu barbaadu eenyu hidhamee eenyu akka bilisa nu baasuu barbaadu eenyu akka du'ee bilisa nu baasuu barbaadu
maal jechuudha inni achi jiru mo'ee abdatee jira achi maal abdatee jira dargaggeessi achitti du'u sun kun humaan qabne sun guyyaa tokkollee waan gaarii illee nyaatee kan hin beekne kan akka wanti guyyaatti du'aa jiru sun karaarraa qabamee hidhamaa jiru sun maal abdateeti nuyi maalidha achi keessatti kanaaf nama isa tokko lubbuusaa kunuunsanii isa tokko immoo lubbuusaa dabarsanii kennuu hin danda'amu qabsoo keessatti namuu gatii isaa kaffaluu qaba namiyyuu gatii isaa kaffaluu qaba wanti abdatamus hin jiru garuu amaluma qabsoota akkasii kaffalamuutu irra jira someone has to pay it and we are ready to pay it kaffalaa dhufne ammas kaffaluu dandeenya yoo kana ta'e malee akkamittiin dhufuu danda'a eenyu irratti ilaalama wanta akkasii kanaaf gaaffii akkasii hin gaafatin adiraa keessan garuma fuulduraatti barbaachisaa miti gaaffiin kun gaaffii sodaa oromootti naquudha akka namni mirga isaaf hin qabsoofi si jira jira jabaadhu ka'ii deemi ani si jira na abdadhu ittiin jedhu malee abdii maalii qabda maalii midhatta yoo duute yoo si ajjeesanoo jechuun gaariin ta'u gara fuulduraatti amala qabsaa'aa miti kun kanaaf gara fuulduraatti silaas lafatti argitanii nu gaafattan hin qabdanii kan akka hin gaafattan eenyullee yoo dhufe hin gaafatina gaaffii akkasii hin gaafatina እቴዛ አካባቢ ያነሳሽው ሌሎቹን እሱ ስለመለሰ ብዙም መድገም አያስፈልገኝም ከደገምኩ አበላሸው ይሆናል እሱ የመለሰውን ነገርና እየተገደለ ያለውን ሰው አድኑ እንደዚህ ነው የምትይውና እስካሁን ስንናገር የቆየነው ይሄንን ነው ጦርነት አዋጣም የዛሬ አመት ጦርነት ሲጀመር ከትግራይ ጋራ ይሄ ነገር አዋጣም በፍጹም አዋጣም ብለን እኛ እንደ ፓርቲ ስንቃወም ያኔ የኛ ፓርቲ ብቻ ነበር የሚቃወመው ሌላው ሁሉ የሃይማኖት አባቶች ሳይቀሩ አባገዳዎች ሳይቀሩ የሀገር ሽማግሌ ሳይቀሩ እየመረቀ ሂድና ተዋጋ ያለ ነበር የላከው አንድ ዘፋኝ ስለ ሰላም ስለ ዘፈነ አንድ ቦታ ላይ ምን ያህል ውርጅብኝ እንደወረደበት ይቅርታ እንዲጠይቅ አንገቱን እንዲደፋ ስለ ሰላም ስለ ተናገረ ለምን ስለ ሰላም ተናገርክ ተብሎ ይቅርታ እንዲጠይቅ እንዲያለቅስ ተደርጎ ቅስሙ እንዲሰበር አልተደረገም እንዴ የኛ ፓርቲ ብቻ ነበር ሽጡን ገትሮ ይሄ ነገር የትም አያደርስም ይሄው የትም አላደረሰም ዞረን ያ ሁሉ ንብረት ከወደመ በኋላ ቁጭ ብለን እንደገና መወያየት ግድ ሆነ ግድ ነው የጦርነት መጨረሻው ውይይት ነው ለምን መጀመሪያ አንወያየም ነው ለዚህ ነው እኛ ውይይት የምንለው ሁሉም ነገር ላይ ሰላም ይቅደም የምንለው ለዚህ ነው ዞረን መጨረሻው ውይይት ነው በዛ ነው የሚያበቃው ስለዚህ አንዱን ሳደክም የሰው ህይወት ሳይጠፋ ንብረት ሳይወድም ሳንደህይ ከዚህ በላይ ሳንራብ ሳንታረዝ ለምን ወደ ሰላም አንመጣም ነው ምን ዛሬም ይሄንን ነው መንገፋውኛ በጦርነት የሚያልቅ ነገር ሰላም ማያመጣም ዘላቂ ሰላም ማያመጣም እኩልነት ማያመጣም ተሸናፊ አለ አሸናፊ አለ የተዋረደ አለ ያዋረደ አለ ስለዚህ አንገቱን የደፋ አለ አንገቱን ደግሞ ቀና ያደረገ አለ የሁለት ኃይሎች ግጭት የሁለት ተቃራኒ ኃይሎች ስብጥር ነው በጦርነት የሚደመደብ ነገር ስለዚህ የሚያኮራ ነገር የለውም ለመንግስት የምንመክረው ለዚህ ነው ከህወሓት ጋር እንደምትደራደር ከሌሎችም ተዋጊዎች ጋር ተደራደር ይሄ ሰው መግደልም የትም አያደርስም አዋጣም የትም አይደረስም እናየዋለን ታዩታላችሁ ባይናችሁ የትም አይደረስም እናጠፋለን የሚሉትንም አያጠፉም አይቻልም ማይቻል ነገር ነው የሚሞክሩት የባሰ ድህነት የባሰ ችግር ብቻ ነው የሚያመጡልን እንጂ ምንም ነገር በጦርነት የሚመጣ ድል አይኖርም እዛ ሀገር ውስጥ ሰው ሁሉ እርስ በራሱ የሚባላበት ጊዜ ረጅም አይሆንም አሁን ቅርብ ጊዜ ነው የሚሆነው ጦርነት ካልቆመ ለምን ወደዚህ አይናችን እያየን እንገባለን መንግስትን የምንመክረው ተዋጊ ኃይሎችን በሙሉ የምንመክራቸው ቁጭ ብላችሁ ባካችሁ ችግራችሁን በሰላም ፍቱ ለመፍታት ሞክሩ ወደ ፖለቲካ ድርድር ግቡ ተኩስ ስታቆሙ እኛ በፖለቲካ ድርድር ውስጥ ተሳታፊ እንሆናለን ሀገሪቱን የወደፊት እጣ ፈንታ በመወሰኑ ላይ እኛም
የራሳችንን አስተዋጽኦ እናበረክታለን ባዮች ነን። ስለዚህ እኛ አንድም ጊዜ ጦርነት እንደግፈን አናውቅም። ጦርነት የመጨረሻው ነው፣ በዛ ብቻ ይሄዳል የሚሉት ይሞክሩ። የኛ መንገድ ብቻ ነው ብለንም አናውቅም እኛ። ነገር ግን ማንም ሰው እንዲገደል ፈቃዳችን አይደለም፣ የምንወደው ነገር አይደለም፣ የምንደግፈውም ነገር አይደለም። ስለዚህ ስለ ሰላም እንሰብካለን። የፈለገ ሰው ይቀበል፣ ያልፈለገ ሰው ይቀጥል።